Itoophiyaan walitti bu'iinsa baatii dabre biyyattii keessatti dhiiga dhangalaasisee booda namoota 9,000 ol hidhuu ishee kan mootummaan geggeessamu Koomishinni Mirga Namoomaa biyyattii natti hime jechuudhaan madda oduu Reuters gabaasee jira. Kun immoo mootummaan jijjiirama akka fidutti faarsamaa ture gara tooftaalee reembultummaa akka kan mootummaa duraaniitti gargaaramutti deebi'aa jira yaaddoo jedhu uumaa jira. Reuters akka gabaasetti kan bara 2018 taayitaa qabatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyattii Afrikaa cuuccaan olaanaan keessatti geggeessamu keessatti jijjiiramawwan dimookiraasii fiduudhaaf waadaa seenan yoo ta'u amma sabboonummaa sablammootaa dabree gara hokkaraatti jijjiiramu to'achuudhaaf wallaansoo qabaa jiran. Waa'ee lafaa waa'ee qabeenyaaf aangoo naannolee irratti walfalmiin kaan akka walaba ta'anii geggeessaman kataasisan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed amma garuu bilisummaa lammiiwwanii kichuutti jiru eeyyamu kabara dabre noobeelii nagaa isaan badhaasisan itti fufuurratti danqaaleen isaan mudataa jira. Itoophiyaa keessatti bara 2011 filannoo walabaaf madaalawaa ta'e ka jalqabaa geggeessuuf waadaa seenanii turan yoo ta'u silaa biyyattii Afrikaa keessatti lakkoofsa ummataatiin lammaffaa taate Itoophiyaa keessatti mallattoo jijjiiramaa guddaa ta'aa ture. Ta'us garuu Koomishinni Mirga Namoomaa Itoophiyaa mootummaan geggeessamu akka jedhutti waxabajjii 29 wallisaan beekamaan Hacaaluu Hundeessaa rasaasaan ajjeesamuurraa mormiin ka'e magaalaa Finfinneef naannoleetti dhiyoo jiran keessatti walumaa galatti lubbuu namoota 178 ol eega galaafatee booda namoota gara 9,000tu hidhame. Waa'ee hidhaa kanarratti akka deebii gama mootummaa kennan ka Reutersiin gaafataman dubbiimtuun muummicha ministeeraa Itoophiyaa Bilenesiyuum seera kabachiisuun tarkaanfii hatattamaa akka ta'e dubbatan. Qoonniif itti gaafatamni mootummaa inni duraa nagaaf tasgabbii mirkaneessuudha. Tarkaanfiileen torbanneen dabran fudhataman calaqqee heeraaf seera kabachiisuuti jedhan Bilenesiyuum. Qeeqxoonni muummicha ministeeraa Abiy Ahmed immoo haalli rifaasisaan duree akka deebi'ee dhufetti dubbatu. Namoota hidhaman keessaa tokko kan adoolessa 8 halkan walakkaa bakka haadha manaa isaanii waliin ciisanii jiran siree isaanii irraa harkisamanii gara mana hidhaatti geessaman qabsaawaa garee mormituu Dajanee Xaafaati. Dajaneen barsiisaa yuunivarsiitiif barreessaa paartii Koongireesa Federaalaa Oromooti. Kan umrii waggaa 42 haati warraa isaanii Aadde Assallafech Mulaatu abbaan manaa isaanii utuu seeraan hin himatamiin mana hidhaa kaa'amuu fi mana hidhaa keessatti vaayirasii COVID-19 qabamuu isaanii dubbatan. Gara sirna dimookiraasiitti ceene seenee turree jiru mucaa shanaffaa ulfa guutuu kataan Aadde Assallafech. Dubbii himaan ministirii fayyaa Taganee Raggaasaa obbo Dajanee Xaafaa vaayirasii COVID-19 qabamuu isaanii mirkaneessanii amma garuu irraa fayyanii jiru jedhan. Dajaneen ammaan dura mormii muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii taayitaarraa buusetti hirmaatte jedhamanii waggaa 2 hidhamanii hiikamuu isaanii dubbatan. Haati warraa isaanii Aadde Assallafech Mulaatu. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa Oromiyaa keessatti qofa namoonni 7,126 hidhamuu isaanii mirkaneessanii jiran. Kanneen keessaa namoonni meeqa akka seeraan himataman akka hin beekne ka dubbatan obbo Getaachoon namoota 500 himachuudhaaf galmeen isaanii qopheessamaa jira jedhan. Waajjirri abbaa alangaa dhimma kanarratti deebiin kennine jechuun gabaase madda oduu Reuters.